Ayyena shama kam jirtu hordoftotaaf kabajamtoota OTS Silsaa channel undumte keessa nagaa keessanii annagaa kiyya waaqeenaa galatu. Egaa kun guyyaa irraa kanas immoo gaaffii isin nagaafattan irratti hundaa'uudhaan wanta isin fayyada jedheetii yaada isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Har'aan kana kan isinitti agarsiisuudhaaf qabadheetti dhufee jechuudha. Akkaataa itti Facebook irraa friendota keessan dhoffachuutii dandeessa yookiin immoo namoonni biroon friendota nama isin hordofu yookiin immoo nama isin hordofaa jiranii profaayilii keessan jala seenuudhaan akka isaan hin argine akkaataa itti godhachuutii dandeessan isinitti agarsiisuudhaaf dhufee jechuudha daawwattoota. Gaaffii kana irra deddeebiidhaan waan gaafatameef deebiitti kennuu waan qabuufan guyyaa irraa kana isinitti agarsiisuudhaaf qabadhee dhufeetiin jira. Kanaaf hanga xumuraatti waliin ta'uun daawwadhaan isiniin jedha. Egaan kanneen guyyaa irraa reefu gara chaanaalii kootti dhuftan yoo jiraattan immoo baga nagaan dhuftan ana dhufu isiniin jecha. Kunoo chaanaaliin koo maqaan isaa OTS Silsaa kan jedhu demo gubbaa sarchii baarii kanarra gubbaa kanarra dhuftaniitu OTS Silsaa jettanii bifa kanaatiin ni barreessitu jechuudha. Saniin booda salphaatti chaanaalii koo argachuutii ni dandeessu. Akka kanatti innaa isin barreessitanii sarchii gootanii bifa kanaatiin isiniif dhufa jechuudha. Saniin booda kunoo mallattoo profaayilii kiyyaarraa al tokkootiif ni cuqaastu. Innas kana cuqaastan gara kanaatti jechuudha kan inni isin fidu. Erga inni gara kanaatti isin fide kunoo subscribe go jechuudha ishee kana. Subscribe innaa isin gootan bifa kanaatiin mallattoo bilaan bifa kanaatiin gara duraatti isiniif dhufti. Saniin booda ishee kana cuqaasuudhaan viidiyoon isiniif gadhiisu hundisaa akka nofiin isin qaqqabu godhachuutii ni dandeessu isiniin jedha. Egaan viidiyoo baay'ee isiniif gadhiisee chaanaalii koo keessa isiniif kaa'etan jira. Viidiyoo isin barsiisuu danda'an wantoota hedduu isiniif kaa'ee waan jiruufi kunoo gara viidiyootti darbuudhaan kana keessaa viidiyoolee hedduu isin fayyadan waan jiraniif daawwadhaan isiniin jedha. Kanneen yeroo baay'ee gaaffii garaagaraa na gaggaafatta waa'ee Play Store wantoota garaagaraa wantoota hedduu na gaggaafachaa jirtu. Garuu chaanaalii koo keessa osoo seentanii deebii isaanii argattu. Kanaaf chaanaalii koo keessa seenuudhaan dura ergi cheekii gootanii viidiyoo sana akka barbaadanii dhabdaniin yoo gaaffii na gaafatan illee gaariidha jedheetti yaada jechuudha hordoftootiyya. Kanaaf amma gara barnoota keenyaatti ni deebina jechuudha hordoftootiyya. Egaan gara barnoota keenyaatti na deebinu jalqaba irratti gara Facebook keenyaa ni dhufna jechuudha. Facebook keenya keessa seenuudhaan sirreeffanna jechuudha wanta kana. Saniin booda gara Facebook keessanii akka dhuftaniin wanti isin gochuutii qabdu gubbaa kanarra mallattoo tuqaa sadii ni jirti jechuudha. Mallattoo tuqaa sadan kana al tokkootiif ni cuqaastu. Saniin booda bifa kanaatiin gara kanaatti isin dabarse jechuudha hordoftootiyya. Achi booda ergi inni gara kanaatti isin dabarse siitingii kana keessa seenuutii qabdu waan ta'eef gara siitingii ni dhuftu jechuudha. Ishee kana cuqaasuudhaan gara siitingii keessa ni seentu. Saniin booda gara kanaatti jechuudha kan inni isin dabarsu. Ergi inni gara kanaatti isin dabarse egaan siitingii amma isinitti agarsiisuuf deemaa jiru kana karaa lama sirreeffachuutii ni dandeessu jechuudha. Namni kamiyyuu akka inni friend listii keessan akka inni in agarre gochuudhaaf karaa lama ni dandeessu jechuudha sirreeffachuudhaaf. Karaa inni jalqabaan kunootti akka kana keessa isin seensisanii privacy setting kan jettu jirti jechuudha. Privacy setting kana keessa seentu jechuudha. Privacy setting kana keessa innaa isin seentanii as keessa wantoota baay'eetu barreeffameeti jira. Achi booda isin wanti isin barbaadatanii kunoo who can see your friend list kan jettu ishee kana barbaadattu jechuudha. Saniin booda ishee kanarraa al tokkootii fi cuqaastu jechuudha. Kunoo ishee kanadhaan milikkiteeffadhaa ishee kana who can see your friend list kan jettu kanarra innaa isin cuqaastanii gara kanaatti jechuudha kan inni isin fidu. Saniin booda kunoo barreeffama irratti isiniif fida. Barreeffama kana illee dubbisuu ni dandeessu. Egaan kan keessaan kan inni ta'ee isiniif dhufu publikii ta'eetu jechuudha kan inni isiniif dhufu. Publikii ta'ee jira jechuun immoo namni kamiyyuu friend listii keessan arguutii ni danda'a jechuudha. Kanaaf wanti isin gochuuti qabdanii kunoo who can see your friend list kan jedhu irra deemtanii jechuudha. Only me godhachuuti qabdu jechuudha. Only me argachuudhaaf kunoo bifa kanaatiin ernaan isiniif fidu see more ishee jettu kana cuqaasuudhaani only me kan jettu optionii argachuu ni dandeessu waan ta'eef kunoo filannoo isa kana argattu only me ishee jettu kanarraa ka'attu. Saniin booda kunootti bifa kanaatiin akkuma agartanii only me irra isiniif ta'a jechuudha. Saniin booda salphaatti friend listii keessan isiniif dhoksameeti jira jechuudha. Amma immoo karaa isa kan biraa argachuuti dandeessan isinitti agarsiisa. Amma siitingii ma keessa seenuuti qabdu jechuudha. Akkuma silaa siitingii keessa akka seentanii jechuudha kan isin kan argattanii. Achi booda gara kanaa ennaan isin fidu kunoo xiqqoo ishee gadi buute jechuudha. Bifa kanaatiin akka xiqqoo ishee gadi seentaniin public post kan jettu jirti jechuudha. Kunoo bifa kanaatiin barreeffamtee public post kan jettu ni ergattu jechuudha daawwattootiyya. Kanaaf public post ishee kanarraa al tokkootiif ni cuqaastu jechuudha. Ishee kana keessa ennaa isin seentanii bifa kanaatiin gara kanaatti isin dabarsa jechuudha daawwattootiyya. Innani gara kanaatti bifa kanaatiin isin dabarsu akka kanatti isiniif baasa. Achi booda kunoo hundi isaayyuu publikii ta'eetu jechuudha kan inni isiniif dhufu. By the way publikii irra yoo taa'ee kan jiru ta'e public jechuun namni hundumtuu akka ilaalu ayyama kennitanii fi jirtu jechuudha. Egaan as keessaa wanti isin barbaadatanii ni jira jechuudha. As keessaa yoo barbaadan koomentii keessan mataa isaallee dhoffachuuti ni dandeessu. Kunoo public post comment kan jettu ni jirti. Kanarra bifa kanaatiin barreeffameeti jira. Who can see your follower on your timeline kan jettu kana barbaadattu jechuudha isin daawwattootiyya. Kanaaf as keessa akka seentaniin wanti isin barbaadachuuti qabdan who can see your follower
on timeline kan jettu ishee kanarra barbaaddattu jechuudha. Saniin booda ishee kana only miirra kaa'attu jechuudha. Kan keessan bifa kanaatiin public ta'e jechuudha. Kan inni isiniif dhufu isin kan isin irra kaa'achuuti qabdan only miirra kaa'achuuti qabdu jechuudha. Kanaaf only miirra ishee jettu kanarra innaa isin kaa'attanii namni kamiyyuu friend list keessa isin jalaati in argu jechuudha daawwattooti. Kanaaf egaa guyyaa irraa isa kana jechuudha kan inni isiniif qabadheeti dhufe akka waa xiqqoo irraa barattan abdiinan qaba jechuudha daawwattooti. Egaan viidiyoo kana like, share, subscribe gochuudhaan qofaan deeggaraan isinin jedha. Waan viidiyoo kana daawwattaniif galatooma isinin jecha sa'aatii muraasa booda barnoota kan biraan hanga deebinuu lagarutti nagaan naaf turaa isinin jaaladhaa isinin kabajaa. Ciao.